Jawaari wajjin hiriyyaadha bara baay'ee wal beekna. Gaafa inni barataa waggaa lammaffaa ture bara 2005 irraa kaase beekaanii mucaa xiqqaa ture gaafsan. He was brilliant. Calqabumarraayyuu gaafsan irraayyuu nama dandeettii qabu nama dubbachuu danda'u akka ta'e argee yuunivarsiitiin inni keessatti baratu suni bakka humnoonni gurguddaan kun warra ummatoota biraa irratti basaasa itti leenjifatan interestii isaanii itti guuttatan waan ta'eef isuma afaan kiyyaan waan itti himet ture. Waan bakka gaarii carraa rabbisii kennee barataa jirta. Jarri kun si guddisanii immoo gaaf tokko ekspertii biyya Oromooti jedhanii Oromoo irratti akka san duulchifne eeggadhu jechaani ture gaafa inni xiqqaa jechaadha. So yeroo dheeraaf wal beeknaa yeroo dheeraaf mari'ataas turre yaada isaa ilaalchi isaa sirriitti beekaa sirriitti hubadhaa. Yaada isaa irrattis baay'ee wal falmine irraa kiyya irrattis wal falmine irraa wal falmaas turre. Akkuma Dr. Alamaayoon jedhe Jawaar fundamentaalii Itoophiyaan haa turtu haa jiraattu kan jedhu kan nama qaba calqabumarraa. So hawaasa keenyaaf garuu ifa amma godhe malee duraan godhaan turre. Maaliif duraan yeroo miidiyaa irratti gaafatamus yaadni Oromoo keessa jiru lamatu jira. Gargariin walabummaa barbaadaa gargariin immoo Itoophiyaa dimokiraatessina jedhaa yaada kam qabda yoo jedhanii gaafatan VOA irratti yeroo adda addaa gaafatamee dhagaheera. Ani humna Oromoo